Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastootuu taataan hundi keessanuu nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nagaa jirtu ani nagaa kootan isiniif jira obboleewwan koo'i jirtu isiniin jedhee jira. Dhiifama viidiyoo dura isiniif waraabuu hin dandeenye ture. Sababa saniifummoo gimmaasha waa jammaree ture kana duraayyuu waliin ilaalaa turreeyyuudha. Safeedii isaa duraa jechuudha. Viidiyoo illee isinii hojjedhee jira. Warroonni immoo hin agarres immoo ilaaluus ni dandeessu. Yeroon calqabus yeroon guddisullee isinitti agarsiisaa ture isiniin jedha. Garuu beektuu hodhummaan isaa haala bareedas ta'uu baatu sababa maaliitirraan kan ka'e sababa shutoota itti godhutirraan kan ka'e maaliif shutoonni isaa baay'ee furdataa baay'ee guddataa sila ta'eefu sababa saniifuu akkana na jalaa ta'ee ani immoo amma safeedii san eeggan hodhee xumuree viidiyoo safeedii argitanii jirtu. Viidiyoo kana immoo laalaa jechuudha. Hundumti keessanuu sheer gochuun irraanfatinaa laayikii tuquun irraanfatinaa isiniin jedha. Safeedii sanuma irrattanii ol garagalchee laalaa kun ol garagalchee hojjedhee isiniin jedha. Bakka kanatti ni furdatee maaliif seetan kan sababa shutoota annutirraan kan ka'e zambaawatirraan kan ka'e zambaawadhaan hojjechaa jira sila ta'eef na jalaa furdatee isiniin jedha. Amma kanatti ol garagalchee jira. Dammoo godhannu jedhee jira. Kuni marsaan duraa kuni kan sigaajaa irratti hin buune marsaa duraati. Kusadeen immoo marsaa sigaajaa irratti buuse. Ani guddaa hojjechuu hin barbaadu sila ta'eefu. Marsaa biyaansi bakka kanatti amma zoorii lammataa yoon irra deebi'ee taniiwwan lamaan cufee yoo raawwadhee marsaa arfaffaa irraan ba'a jechuudha. Marsaa arfaffaa kanarratti yeroon bahe sigaajaa nan buusa. Sababa sanirraan kan ka'e wanni takka wanni inni nama dhibuu tokkollee hin jiru isiniin jira. Garuu sababa shutoota kanarraan kan ka'e baay'ee na jala fufurdachaa jira. Fufurdata hodhaan keessillee jechuun keessanii maaliif kun laala shutoonni yoo itti godhe hagana furdataa yoo garuu waxarii gadi qabe hoosuma gadi jedha jechuudha. Maaliif kun wanta zambaawaa ta'eef ni furdatas iddoo tokko tokkotti ni qallatas. Garuu osoo biyya keenya ta'e kana caalallee qallisneellee hojjechuu dandeenya isiniin jira. Maal godhuumati hulluun ba'a garuu noo jedhee hunduyyuu biyya isaatiin osoo biyya keenya keessa jiraanne wanta barbaanne wanta fedha keenya hojjechuu ni barbaanna garuu biyya keenya keessa hin jiru. Namni biyya hambaa jiru waan hundumaaf waa baay'ee hawwa waan biyya ofii hawwus garuu argachuu hin danda'u sila ta'eefu wanni godhamu hin jiru. Guyyaa tokko immoo ni gallata'a waaqayyo nagaanis biyya keenyatti nu haa galchuu biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhuuti. Namni tokko biyya isaa keessaa ba'ee yoo mangalaa jedheetis kan hawwu ni jira. Hundumti keenya hawwii ni qabna. Waaqayyo immoo aga biyya keenyatti gallutti fayyaa keenya nuuf haa kennu maatii keenyas nuuf haa tissu biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu. Namni kamiyyuu namni biyya hambaatti nafna jedhee hawwu tokkos hin jiru. Immoo galeetis dammoo biyya ofii keessatti gammachuudhaan nan jiraadha jedha malee biyya hambaatti deebi'ee sana bakka kaleecha sanitti han deebi'a namni jedhu hin jiru. Maaliif hundumti keenya biyya hambaatti hafuufi miti kan biyyaa baane biyya keenyatti gallaa biyyaa baane. Sababa saniifuu waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchuu. Nama galleessis immoo waan hawwine kan fakkeenyaaf namoonni hodhaa hodhuu jaalatantu jira. Namoonni daantelii dha'uu jaalatantu jira. Namoonni hojii baay'ee hojjechuu hawwantu jira. Garuu jireenya biyya hambaati kan mana hambaa keessa jiru kan mana madaamii keessa jiru osoo isaan iyyuu hawwii qabaatanii madaamin isaanii sun ishii jechuu hin dandeessu ta'a. Wantoota baay'eedha dhugaa rabbi jechuudha. Namoonni keenya hundi keenya hawwii baay'ee nan qabnu ni jira. Hawwii keenya garuu immoo hin hawwina malee kan galmaan nu ga'u waaqayyo tokkicha. Waaqayyo hunduma keenya galmaan nuuf haa ga'u. Nama gallee biyya keenyatti maatii keenyas argine hawwii keenyallee galmaan gaatu
waaqayyo nu haa taasisu isiniin jedha hunduma keenya nama kamiyyumaa hin taane amantii kamirrattumaa hin taane ani musliima ani kiristaana ani amaaraa jesoo hin jedhin amantii kamirrattumaa hin taane biyya ba'uun keenya hojjennee jijjiirramnee biyya keenyatti galuuf malee biyya ambaahetti hafuu fi muti obboleewwan ko garuummoo waaqayyo nagaan nu haa galchu waaqayyo kan biyya keenyaa nu baasee hunduma keenya fiifiyyuu waaqayyo tokkicha nama kamiifumaa hin taane waaqayyo ati gurraacha ati diimadha jedhee addaan nama hin qoodu waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu maatii keenyattis deebisee nu haa galchu akka biyya keenya baanettis waaqayyo nu nambisanii isiniin jedha obboleewwan koo hundumti keessanuu kan gola madaamii keessa jirtanis kan siqaayii keessa jirtanis kan immoo baataniitis hojii alatti hojii humnaa keessan hojjechaa jirtanis bakka jirtanitti waaqayyo nama kaayyoo keessan galmaan gaatee biyya keessanitti galtan waaqayyo sinaa taasisu waan hundumaafiyyuu jechuudha maaliif kan beeku waaqayyo tokkicha waaqayyo nu haa tiksu tiksee isaatiin galgalas ganamas bakka deemnuttis bakka ooluttis inni nu wajjinaa ta'uu isiniin jira haasa'aa nutti baay'istee naan hin jedhina akkasumas asumarratti isiniin jechuu jaaladha asumarraani viidiyoo kiyyamoo laayif sheer gochuu hin irraanfatinaa na jajjabeessaa oromoon tokkumaa ol jajjabeessaa jabaadhaa waliin jedhaa bakka nuti wallaale immoo bakka kanatti wallaaltee jirta mastuu bakka kanatti sirreessii naan jedhaa isiniin jedha ka maal isinitti maree masoobii godhachaa too jirra masoobii yookiin mudaayidha akkasii isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kooyii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis isiniin jechuu jaaladha qaqqaaliiwwan ta'e waaqayyo bakka jirtanitti sinaa tiksu tiksee isaatis sin bira yaa ta'u isiniin jedha akkanatti hojjetamaa isiniin jedha kaa warroon hin beeknes akkuma malkinaaf kennimu waa olla kiyya jalaa hin baradhaa jette jedhaniitiin dure sababa saniifuu malkiyyoon nuuf kenneef moo abbaa barbaade jalaa hin baratti jechuudha akkasumas nus immoo namuma tokko jalaa tokko baranna anis garaa haadha kootiitti miti kanan baradhe namuma jalattan baradhe isinis immoo yookiin warroonni beektani akkaraan kana caala beeku jira akkanatti jedhaatoon na cinaa dhaabbadhaa warroonni hin beekne immoo narraa barachuu dandeessu isiniin jedha sababa saniifuu obsa nuuf haa kennu waan hundumaafiyyuu waaqayyo fayyaa keenya nuuf haa kennu bakka jiruttis bakka teenyuttis inni nu haa tiksu isiniin jedha kunu akkanatti hodhaan biyya keenyaa eebade soo biyya keenya ta'e shootota qaqallaa kan maala sinitti maamuti ka waa way shororoo kanaan yoo hodhine ka maala sinitti ma ijji isaa bichaanuu nama garuu asitti ka yaa ta'umaa fi isiniin jedha akkanatti hojjetama laalaa kun akkanatti furdata laa nama jalaa umaa wanni godhamu hin jiru ka wanni godhamu hin jiru sila ta'eefu akkasii isiniin jedha kun laalaa amma takkitti tana itti guutee raawwadhe marsaa arfaffaan jammaraa isiniin jedha akkasumas ka mala isinitti mare laala keessa isaatti illee jechuudha isin garuu kana caalallee guddisuu ni dandeessu fakkeenyaaf anamma jaha qofaanan dhiisan jechaa jira tikisee tokko si gajjaa itti buusee isa jaafaa dammoo gimmaasha godhee tana dhiisa jechaan jira to marsaa isa macarrashaa jechuudha akkasii isiniin jedha obboleewwan koo hordoftoota kooyi itti buusee jira si gajjaa sanii garuu amma xumuramee jira jechuudha marsaa tokkicha bichaa kararii kanaan irra nan marsaa saniin booda xumuramee jira isiniin jedha laalame odoo guddaa faata garuu laala bakkee kana kanatti ifoo hordate odoo sila annoo ta'e
hodhaa guddaa ta'e kunis cufamuu qaba kunis cufamuu qaba kunis cufamuu hundi isaatiyyuu cufamuu qaba garuu kaama cufuudhaafis ga'ee jira sala ta'eefu kana caalaa kayyoo ol guddisne immoo dogoogoo ta'a sala ta'eefu asirratti dhaabnaa siniin jedha marsaa tokko bichaa irra gubbaarra kanuma bichaa halluu tokko bichaadhani irra nammarsaa siniin jedha kana qofaan irra marsinee saniin booda xumuramee jira siniin jedha agammoo viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u ka viidiyoo biraatiin immoo qadaada isaatiin walitti deebinaa siin jedha hagasitti baay'ee siin jaaladha baay'ee siin kabajaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu baay'ee siin jaaladha baay'ee siin kabajaa asiniin jedha obboleewwan koo akkanatti xumuree jira bakka kararii kana namni waliin honge xumuree jira siniin jedha turtii gaarii